Hello, akkam jirtu nagaa keessanii iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftoonni koo ijoolleen Oromoo hundumtuu akkam jirtu isiniin jedha. Haalli jiruuf jireenyaa akkamii maalirra jirtu biyyoota hundumaarra kan jirtanii nagaan isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Akkami haala dhukkubaa amma jiru wal qabatee maalirra jirtu hin jajjabaattu jechuun barbaada. Kanatti aansee immoo qophii tokko ni qabadhee dhufee har'a innis immoo waa'ee rifeensa keenyaa ilaalchiseeti. Rifeensa keenya akkamittiin akka kunuunsuu dandeenyudha. Rifeensa keenya yeroo kunuunsinu keessumaa ani amma naannoo Maryland jedhamuun jiraadha Ameerikaa keessaati. Yeroon biyya turee fi yeroon addana dhufee xinnoo ishee bishaan isaa ta'u wanta jijjiirame hin beeku. Garuu mataan namoonni baay'een kana inubatu jedhee yaadan beeku jedhee yaada. Garaagara bishaan biyya keenyaa fi bishaan iddoo kanaa namoota ta'uufis qaba, namoota hin taaneefis qaba. Garuu immoo kunuunsuun immoo barbaachisaadha. Bishaanichi nama duraa caccabsaa. Keessumatti shaampuu fi kondiishinariin gargaaramnu birrii olaanaadhaan illee binnee yoo gargaaramne sababii sanaafis natti hin fakkaatu. Maaliif dhugaadha jechuun waan baay'eetu yaalama, waan baay'ee yaaleera. Karaa sanaan otoo hin taane karaa naachuraalii ta'een immoo akkamidha jedhee gara kanatti yeroo deebi'u jechuudha. Waa'ee rifeensa keenyaa ilaalchisee wantoota ani yeroo ammaa fayyadamaa jirudha. Darbees immoo qalamii dibanna yeroo ta'u, qalamii yeroo dibannu nambarii isaa yookaan lakkoofsa qalamii nuuf ta'u filachuutu nurra jira. Innis nu duraa caccabsaa. Biyya keenya keessa warri Itoophiyaarra jiran illee rakkina qabu. Biyyicha isumatti dhalatanii bishaanichaa wajjin jechuudha. Rifeensi isaanii kan inni ol beeku. Yeroo biyyoota garaagaraarra keessumaa biyyoota Arabaa kana keessa warri jirtanis haa ta'u biyyoota Awurooppaarraa biyyoota garaagaraa keessa wanta akkasii nama mudata jechuudha. Rakkina bishaan isaati yookaan immoo shaampuu fi kondiishinarii namaa ta'uu dhiisuudhaan mataan namaa hin caccaba jechuudha. Isa kanaaf immoo waan kan uumamaa ta'e mee mataa keenya ittiin kunuunfachuu dandeenyu. Ani mataan koo sababii bishaanicharraan kan kenna duraa caccabee ture. Kanaafi mataa koo amma caafii isaa nan kukkutte jechaadha. Nan kukkutte caafii isaa maaliif rifeensi koo baay'eedha. Rifeensi koo hin baay'ata. Garuu caafii isaatu na duraa haphatee qalamii sababii qalamiin isa ta'u waan garaagaraan nan kukkutte caafii isaarra wal qixxeeffadhe. Kanaafi akkamittiin immoo mataa koo rifeensa koo kana iddootti deebisachuuf immoo akkaataan itti kunuunsaa jirutu jira. Wanta na fayyadee isiniinis hin fayyada jedhee yaadu immoo gara keessanitti ni qabadhee dhufa jechuudha. Kanaaf ani har'a maalan fayyadama? Kunoo muuziin kun avokaadoodha. Avokaadoo fi kun immoo muuziidha. Kun immoo hanqaaquudha jechuudha. Isaanii kana sadaniin walitti dabalee daakee jechuudha. Maaliif yeroo keenya akka nu duraan fudhanneef jedhee tananii kanan qopheessee dhufe kunoo akkasitti daakee ani qopheeffadheen dhufe. Daakee qopheeffadheen dhufe. Kanaafi itti dibadheeni isinitti agarsiisa jechuudha. Kuni darbee immoo kanalaa kun fixuuf hin jedha. Garuu oliivaa oil kan jettu kana xinnoo ishee ittiin cabsa jechuudha.
qibaatii oliivaa oil jettu kana xinnoo ishee ittiin cobsaa. Isa booddee harka koo fi guwaantii fidadheera kunoo kanan harkatti kaawwadhe yeroo dibadhu isan kaawwadha jechuudha. Tokkummoo mataa keenya yeroo filannu dursa mataan keenya hin gogaa jabina qaba taanaan wantoota akka qallaa akkasiitiin dursinee filuu hin qabnu. Mataa keenya yeroo fillu kan akkasii kan bal'aa ta'e faaqee bal'aa keessa babba'uu danda'udha. Maaliif kan akka meedoo kanaan yeroo harkisnu nu jalaa bubuqqaasaa haphina mataa keenyaatis fiduu danda'a. Darbees immoo nu jalaa hojjaasaas kukkutuu danda'a jechuudha. Moor kan tiriitimentii yookaan immoo kan kana fayyadamnee mataa keenya kunuunsinuu fi hojjaa dheerina duwwaatu hin taane waan inni fidu wazii inni fidu gaarii nuuf ta'a. Darbee immoo inni kana godhannu fuula keenyaafis gaarii nuuf ta'a. Ani dhumarratti kana nan dibadha jechuudha. Ani fuula koottis maaliif avukaadoo qabaa, hanqaaquu qabaa, muuziis qaba sababii ta'eef wantoota akkasii sababiin gargaaramuu fi amma dura mataa koo jalqaba jechuudha. Hanqaaquu fi muuzii avokaadoodha kananii walitti daakee jechuudha. Gidduu isaa sammuu keenya keessa sirriitti itti dibna jechuudha. Kubbee mataa keenya irratti sirriitti sukkuumne. Akkasitti ergan kunuunsachuutti ka'ee duraan hin caccabayyuu ture. Lafatti iddoo shaaworii dhiqannu keessa fa'aa cufuu dhaqa baqqaatu caccabee waan jedhu karaa akkasiitiin immoo yeroo kunuunsannu kun ammoo waan tokko of keessaan qabu kan immoo naachuraaliidha. Baay'ee nu gargaara. Hanqaaquu fi avukaadoo fi muuzii walitti daballee akkasitti dibanna jechuudha.
kunoo caafii isaarras akkasitti itti dibna. Sirriitti keessa isaa maasaajii gochuu qabna, sukkuumuu qabna. Sirriitti akka inni keessa isaa nu waan jedhutti keessa isaa sukkuumna akkasitti. Harka keenya keessa gashinee sirriitti wal nyaachisa. Itti dibnee duwwaan dhiisnu akka inni keessa galutti sirriitti wal nyaachisna jechuudha akkasitti. Kana sa'aatii 3 booddee keessaa miicina. Sa'aatii 3 keessa tursinee mana keenya keessa qanii sanbata duraa akkasii yeroo mana jirru itti dibannee gara sa'aatii 3 keessa tursina jechuudha. Isa booddee gidaamii koo kana nan baasa. Booddee kuni hanqaaquu fi maanni muuzii fi avukaadoo sababii ta'ee fi fuulaafis gaariidha. Ani kana nan dibadha jechuudha. Yeroo warri kana ija jala faana nama gurraacha'u yeroo dibattanii achi jala dibuu hin irraanfatina.
Kunoo akka kanattiin mataa kootti dibadheera, fuula kootti dibadheera. Mataa koo kana keessaa sa'aatii 3 booddeedha jechuudha kananii keessaa miicu. Baay'iseen hojjedhee maaliif ijoollee durbaa 2 qaba. Isaaniifis nan dibachuudha. Kanaaf isaanis dibee kan isaaniis akka kanattiin kunuunsaa. Kan ofii keenyaas yoo ijoollee qabaannes ijoollee qabaachuu baannes ofii keenyaas akka kanattiin kunuunsuutu nurra jira jechuudha. Mataa keenya akkasittiin kanaan eeggannee akka inni nu jalaan caccabne baay'een isaa akka nu jalaan haphanne kanaan dhaamsa isiniif qaba jechuudha har'a. Baay'ee guddaa galatoomaan isiniin jedha waan nu hordoftaniif. Irraa hubattaniittu jedheen yaada. Avokaadoo fi hanqaaquu fi muuziidha nan irraa hojjedhe. Oliivaa ooyilii kanadha kanani xinnoo ishee itti dabale kanadha qophiin koo har'aa isin barsiiseera jedheen yaada. Irraatti fayyadamaa godhadhaatii fuula keessanis mataa keessanis eeggadhaan jedha. Baay'ee guddaa naa galatoomaa. Kun yeroo sa'aatii 3 booddee keessaa miicamu baay'ee lallaafaa. Kanaaf isinis itti fayyadamaa jechuun barbaada. Kanadha YouTube chaanaalii koo kana laayikii godhaa, sheerii godhaa, sabskraayibii godhaa. Namoonni sabskraayibii gootanii na fooloo godhaa jirtan hundumtuu baay'ee guddaa galatoomaan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Laayikii warri gootan, sheerii, koomentii warri gootan hundumtuu guddaan naaf eebbifamaa. Isinin jaalladha. Onnee koorraa isinin kabajaa. Hiriyoota keessaniif sheerii godhaa itti fayyadamanii isinin jechuun barbaada. Baay'een isin jaalladha. Bye.